Akkam jirtu ani moosisaadha. Akkuma beekamu karaa YouTube kanaatiin gaaffilee intiraansii hedduu isin hojjechaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo ijoollee baay'een osoo tiitoriyaalii nu jalqabdanii jedhanii yaada jedhu waan nu kaasaniif gara YouTube kanaatiin kana booda gosa barnootaa intiraansii qoramtan kutaa 9 haga 12 jiru waliin ilaalla. Kanaaf har'a maatisii kutaa 10 isinii qabadhee dhufe turtii daqiiqaa 20 caalle keessatti yuunitii 1 kan waliin ilaallu ta'a. Xumura viidiyoo kanaa irratti immoo gaaffilee bara 2017, 16, 15 faa yuunitii kana keessa ba'an kan waliin hojjennu ta'a. Kanaafuu haga dhuma viidiyoo kanaatti akka waliin turtan jecha yaada qabdan immoo koomentii jalatti akka nu keessan akkasumas immoo hiriyoota keessaniif viidiyoo kana sheer gochuudhaan yoo isinitti tole laayik gochuun akka nu jajjabeessitan isin jecha kallattumaan viidiyoo har'a isinii qabadhee dhufettan isinii darba. Unit 1 kutaa 10 relation and function jedha. Yuunitii kana keessatti jalqaba irratti difinishinii waliin ilaalla. Difinishinii kanneen akka paaterniin maal akka ta'e, arzimeetik paaterniin, ji'oomeetirik paaterniin, difinishinoota akkasii kana waliin ilaalla. Itti aansee koordineet siistemii ni ilaalla. Rileeshiniin maal akka ta'e, doomeen and range of rileeshiniin ilaalla. Graaf of rileeshiniin ilaalla. Itti aanee konseptiin jiru fankishiniidha. Was function, was difference between function and relation kan jedhu deeply ilaalla. Itti aansee domain and codomain and range of function kan jedhu ni ilaalla. Combination isaanii ni ilaalla. Kanneen akka addition of function akkamitti hojjenna, subtraction, division and multiplication of them akkamitti tokkoon isaanii hojjenna kan jedhu deeply waliin ilaalla. Akkasuma type of function, functionoonni type of functioning maal faaltu jira gosa sadiin san waliin ilaalla. Itti aansee graph of functioning ilaalla. Slope and intercept ni ilaalla. Dhumarratti graphical method of solving quadratic equation yoo equality ta'e akkasumas yoo inequality ta'e graphically akkamitti solve goona kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Definition jalqaba irratti relation. What's relation? Relation is set of ordered pairs that show how elements of one set are related to element of another set. Relationii ka jennu lakkoofsa lama cimdiidhaan. Fakkeenyaaf real life itti yoo dhufne fakkeenyaaf A is brother of B, A is sister of B kan akkasii kanaa jechuudha. Functionii relationiin salphumatti cimdiidhaan lakkoofsota lama cimdiidhaan teechisuu jechuudha. This is relation because fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne 1, 2, 2, 3, 2, 5 inni kun tuun asitti iddoo lama jiraata kun relationii waan ta'eefu rakkoon qabaatu jechuudha. Maaliif relation jechuun lakkoofsa lama cimdiidhaan teechisuu qofa irratti hundaa'a. Kan jalqabaa repeat godhee kan lammaffaa repeat godhee that's don't matter. Relationii ta'uudhaaf cimdiidhaan taa'uu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf A is greater than B namna yoo jedhe restrictioniin tokko hin jiraata yeroo akkasiisan. Sanaan alatti relationii ta'uudhaaf conditioning jalqabaa cimdiidhaan taa'uu qofaa jechuudha. Kan itti aanee jiru functioniidha. Function is relation in which each element of input set or domain is related to exactly one element of output set or codomain. Functioniin immoo akkuma relationii ta'ee first pairiin yookiin immoo inputiin tokko outputii yookiin immoo codomainii yookiin range isa jennu isa wajjiniin lama wajjin pair gochuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne 1 with 2, 2 with 3, 2 with 5 jedha asitti. First inputii ka jennu yookiin immoo domainii ka jennu asitti 2, 1, 2 kana mitire 2 asitti 3 wajjiniinis
isa kanarratti tuun 3 waliinis 5 waliinis cimdii uume jechuudha. Kanaafuu kun amma fankishinii ta'uu hin danda'u. Jalqaba garuu rileeshiniidha. Kanaafuu rileeshinii ta'uudhaaf first pairing or input or domain kan jennuun kun lama outputii yookiin reenjii tokko doomeniin yookiin inputiin tokko reenjii yookiin immoo outputii isa jennu san lama wajjin peer gochuu hin danda'u jechuudha. This is a relation because input can have more than one out. Kun relationiidhaaf. Garuu asitti function relationuma ta'ee kan doomeniin tokko koodoomenii lama waliin peer gochuu hin dandeenyedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf 1 jedhee 2 wajjin, 2 3 wajjin, 3 4 wajjin. Asitti garuu inni kun reenjiin amma 2nis 3nis osoo 5 waliin ta'e isdoon maarar rakkoon qabaatu garuu first pairii qofti wal fakkaata ta'uu hin qabu jechuudha. First pairii yookiin immoo input jennuun kun inni kun isaan jalqabarra jiran kun doomeniidha. Doomeniin bakka lama wal fakkaatan, doomeenii tokko wal fakkaatan bakka lama jiraachuu hin danda'u jechuudha. Fankishinii wanti relation irraa adda isa godhu isa kan. This is function because not input repeat with different output. Outputii garaagaraa wajjin repeating goonee jechuudha. Ittaanee kan jiru patternidha. Pattern are defined as regular, repeated, recurring form of design, identifying relationship, finding logic form of logic to form generalization and make prediction. Relation jechuun maal, pattern jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa repeat of godhaa deemudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf even numbers pattern yoo jennu 2 jedhee 4 jedhee 6 8 10 12 jedhee lama lamaan akka repeat gochaa deemu hin beekna jechuudha. Kanarra dhaabbannee amma warra fuuldura jiran kana predict gochuu dandeenya miti. Lama jennee 4 yoo jenne lama irratti dabalaa deemnee jechuudha. To make prediction jedha asitti. Regular repeated form. Repeated irra deddeebiidhaan kan deemu maal jechuudha? Pattern jedhama. Odd number patterns yoo fudhanne tokkorraa kaasee 3 5 7 9 11 jedhee repeat gochaa deemaa jechuudha. Maaltu patternii? Patternii gosa lamatu jira. Inni jalqaba arithmetic pattern kan jennuu fi geometric pattern kan jedhu immoo itti dhufnaa jechuudha. Arithmetic pattern or algebraic pattern kan jennuun kun in arithmetic pattern the sequence are based on addition or subtraction. Fakkeenyaaf isa kana fudhadhaa. For example, consider the pattern 2 4 6 8 10 jedhee 12 or 12 14 16 jedhee itti fufaa jechuudha. Maalidhaa? Fakkeenyaaf isa bakka kana jiru kana argachuudhaaf yookaan 10 irratti 2 daballaa yookaan 14 irraa 2 hir'isna. Sequence based on addition or subtraction. Ida'uu yookaan immoo hir'isuu irratti depend kan ta'e jechuudha. Maaltu arithmetic ta'uudhaaf. Argitanii? In the pattern the rule used as add 2 to the previous term to get the next terms. Termii ittaanu argachuudhaaf termii dura jiru irratti 2 dabarree ergannaa jechuudha. Ida'uu yookiin hir'isuu irratti based kan godhe maalidhaa? Arithmetic jennaanii jechuudha. Isa kan 10 jedhee 12 14 16 jedhee itti fufaa jechuudha. Ittaanee kan jiru geometric patternidha. Geometric pattern kan jennuun immoo is defined as the sequence of number. Geometric pattern kan jennuun immoo is defined as the sequence of number that are based on multiplication and division. Pattern jechuun jalqaba laallee irra miti predict gochuu kan dandeenyu fi patterniin isa jidduu jiru fixed or regular kan ta'edha jechuudha. Isaan immoo lamatu jira. Tokkoffaan arithmetic kan jalqaba laalle kan addition or subtraction irratti based ta'ee fi geometric kan multiplication and division irratti based ta'e.
If two or more number in sequence are provided, we can easily find unknown pattern using multiplication and division. Kun immoo multiplication fi division irratti based ta'a akkuma amma isiniin jedhe. For example, consider the pattern 2, 4, 8 jedhee gaappiin kana jidduu jiru meeqa? Fakkeenyaaf 2 fi 4 jidduu ka jiru meeqa? 2. Kanaaf kana jidduu yoo ilaalle immoo 4dha jechuudha. Kanaafuu inni jalqaba arithmetic ta'uu akka hin dandeenye kanarra dhaabbannee gas gochuu dandeenya. The next step is geometric ta'uu qaba mitiire paaternii eegateen asitti erga arithmetic hin taane geometric ta'uu qaba. Geometric akka ta'e argachuuf immoo paaternii jidduu isaanii jiru beekuudhaaf isa kana yoo irre 2 arganna. It's possible 8/4 kunillee 2dha jechuudha. Kanaafuu variation jidduu isaanii jiru 2 baay'ataa akka deemu kanarra dhaabbannee baruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu 8/2 16, 32/2 64dha jechuudha. It is geometric pattern in such term in the sequence can be obtained by multiplying 2 with the previous term. Termi jalqaba 2 baay'isnee arganna jechuudha. Kun 2, 4, 8, 16, 32 and 64 jedhee itti fufaa jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo Cartesian coordinate system in 2 dimension. Cartesian coordinate system kan jennuun also called rectangular coordinate system is defined by ordered pair of perpendicular line or axis. X fi X horizontal kan ta'ee fi Y vertical kan ta'een kan uumamu jechuudha. Coordinate rectangular coordinate system illee ni jedhama. The point where the axis meet is taken as origin. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle jechuudha. Lakkoofsonni aksoonni lamaan bakki itti meet godhan kun origin jedhama. Origin for both and used as turning point for each axis into number line. The two number in that chosen order are the Cartesian coordinate of P. The first and the second coordinate are called abscissa and ordinate of P respectively. Inni jalqaba irratti yeroo hundaa jalqaba irratti kan barraa'u coordinate systemii keessatti x value dha. Ittaanee kan jiru kun immoo y value dha jechuudha. X value abscissa jedhama. Y value immoo ordinate jedhamudha jechuudha. Kun ordinate and abscissa. Jalqaba irratti yeroo hundaa kan barraa'u x dha jechuudha. And the point where the axis meet is called the origin of coordinate system. Kanuma ammalaalle kana jechuudha. Coordinate system coordinate systemiin bakka quadrantii afuritti qoodama. The first quadrantiin isa kana kallachuu y-nis x-nis positive itti ta'ee jechuudha. Kun karanatti increase gochaa deema. Kana olitti increase gochaa deema. Lamaan isaaniitu as keessatti positiveidha jechuudha. Jalqaba irratti amma fakkeenyaaf iddoo kana osoo fudhanne x fudhanna mitiire jalqaba irratti 2,2 ta'a jechuudha. Quadrantii lammaffaan immoo y positive ta'ee x negative bakka itti ta'u kana jechuudha. Jalqaba irratti yeroo hundaa x fudhanna jenne amma fakkeenyaaf isa pointii kana osoo fudhanne -3,2 ta'a jechuudha. Maaliif jalqaba irratti x isa kana y immoo iddoo kanaa jechuudha. Inni sadaffaa irratti quadrantii sadaffaa irratti lachuu negatiividha. Arfaffaa irratti immoo x positive y negative ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru relationshipidha. Isa kanarratti fakkeenya itti daballee yoo ilaalle fakkeenyonni kitaaba keessanirra jiran isuma kana quadrantii jalqabaa keessatti kamtu negative ta'a kamtu positive ta'a kanuma jedhu kana kun isa kana keessatti yeroo hunda first irratti kan barraa'u x dha jennee mitiire x negative y positive isuma amma jechaa olli kana jechuudha. Basic concept of relation kan ittaanee jiru relation
Ittaanee kan jiru rileeshiniidha. Was relation. Relation akkuma jalqaba irratti ilaalle relationiin set of ordered pair that show connection between element of one set or input and element of another set or output. It is donated by R. Kanuma amma jenne kanaa jechuudha. Termii lama yookiin immoo seetota lama join or pair kan godhudha jechuudha. Maaltu rileeshinii ta'uudhaaf lakkoofsi lama cimdii ta'uu qofti gahaadha jechuudha. Doomeenii osoo hin dabarin fakkeenyota kitaaba keessan irra jiran yoo ilaalle basic concept of relation jedha kuni isa irruma darbinee in case of relation between object and the pattern kun daily life keenya keessatti kan argaa olludha. Given relation R, the set of all ordered pair X or X, Y, X, Y dha bakka kana kan jiru of real number where X is greater than Y jedha. Isa kana qabadha. X is greater than Y. Iddoo kana X tu jira, asbira Y tu jira. Which of the following ordered pair belong to this relation? Isa kana yoo fudhanne X, Y. No. Iddoo kanatti Y is greater than X. Iddoo kana kan jiru Y dha kun. Kitaaba keessan irraa ilaaluu dandeessu isa sana. Which of the following ordered pair belong to this relation? 2, Y yoo fudhanne amma fakkeenyaaf X, Y is greater than X jedhamitiire. Y in 4 dha. X in 2 dha. Kun possible dha hin ta'a jechuudha. Isa kana immoo yoo fudhanne X in 4 dha. Y in 3 dha. Asitti maal jedhare? Y is greater than X dha miti. Kanaafuu inni kun hin ta'u jechuudha. Isa kanas yoo fudhanne kunis possible. Maaliif Y in 1.11 dha. Kun immoo 1.1 dha. Y tu caalaa sirriidha jechuudha. Isa kana yoo fudhanne kunis hin ta'u. Maaliif sorry. Inni kun X in 1.1 dha. Y immoo negatiiva X tu caalaa waan ta'eef inni kun hin ta'u. Kun lamaan immoo wal qixa greater jedhamitiire. Inni kunis hin ta'u. Inni kunis hin ta'u. Inni kunis hin ta'u. 2/3, 3/2 Y tu guddaadha. Inni kun possible hin ta'a. Inni kunis 0.6 dha waan ta'eef hin ta'a jechuudha. Kunoo solution irra ilaaluu dandeessu 0. Inni jalqaba irra jiru sirriidha. Kan itti aanee jiru sirriidha. Itti aanee kan jiru immoo okay. Iddoo kanatti kun sorry possible kun hin ta'a. Negative 3 tu caala waan ta'eef kunis possible hin ta'a. Isaan kun lamaan wal qixa waan ta'eef isaan hin ta'anii. Inni kunillee ni ta'a jechuudha. Inni kunis akkasuma possible kan jalqaba irratti kenname jira waan ta'eef isa compare gochuu dandeessu rakkoon qabu. Kallattumaan doomeenii fi range'itti yoo dabarre domain and the range of relation kunin salphaadha. Kunis yeroo baay'ee any set of ordered pair X, Y is called relation in X and Y. The set of first component in the ordered pair is called the domain of relation. Isa kanarratti X in first irratti barraa'u yeroo hundumaa inni kun domain of function dha jechuudha. Inni kun immoo range of function. The set of second component in the ordered pair is called range of function dha inni kun. Salphaadha. Domain is input kana isarraa ilaaluu dandeessu. Range is output jennee akkasitti illee ibsuu dandeenya. Fakkeenya tokko yoo ilaalle jalattis kitaaba keessan irra fakkeenya jiru jechuudha. Domain and the range. Okay. Determine the domain and the range of the relation ordered pair. Isa kanarratti amma range domainiin eenyu faadhare? -2, -1, 0, 4, 3 dha jechuudha. Isa kana range immoo isa second irratti barraa'e kana second element kana jechuudha. Isa kana akkasitti adda baasuu dandeessu. Domainii fi range illee akkasuma baay'ee salphaadha. Kan biraa graafiidha. Graph of relation sirriitti ilaallu isa kanallee deeply. Graph of relation yoo ilaalle kaa'e kanuma amma Cartesian
coordinate systemii or coordinate systemii ka jenne san irratti hundoofnee kaasna. X fi Y axisiin dirqamaa jechuudha yeroo kaasnu. Kunillee baay'ee salphaadha. Sketch the graph of relation R. Set is the set of ordered pair X, Y of real number jedha inni kunillee X is equals to Y yoo ta'u, kun as jalatti wanti sirriitti sallaaluu qabdan kondiishinii afurtu jira isa kana keessatti maalidha isaanis yoo jenne, inni jalqabaa X is equals to Y yoo ta'u or Y is equals to X yoo ta'udha. Inni lammaffaan immoo Y is equals to minus X yoo ta'udha. Minus X yoo ta'udha. Inni itti aanee jiru minus Y is equals to X yoo ta'uu fi inni dhumaa minus Y is equals to minus X yoo ta'u, kondiishinii arfan kanaan alan ba'uu jechuudha. Minus Y is equals to X yoo ta'u, yeroo hundaa Y is equals to X yoo ta'u, aksisii kana keessa ba'a. Akkanatti jechuudha. Y is equals to X yoo ta'udha kuni. Lamaan isaaniitu pozitiiva yoo ta'an, fakkeenyaaf akkamitti lamaan isaaniitu maayinasii yoo ta'an asirra ba'a. Kondiishinii isaa arfaffaa jechuudha. Lamaan isaaniitu pozitiiva yoo ta'an immoo asirra ba'a. X'n negatiiva ta'ee Y'in pozitiiva yoo ta'u immoo akkana ta'a. X'n pozitiiva ta'ee Y'in negatiiva yoo ta'u immoo akkana ta'a jechuudha. Kondiishinii arfan kanarraa ba'uu hin danda'u. Yookaan asirraa akkatti ba'a, yookaan arfan kana ta'a jechuudha. Fakkeenya egzaampiliidha yoo laalle kondiishinii arfan kanaa laallu fakkeenyaaf asirratti inni jalqabaa akkam jenne coordinate systemiin akkana ta'a miti jedhe X Y dha. Fakkeenyaaf isa kanarratti pilaasii osoo goone pilaas 2 osoo jenne yeroo X equal ta'e akkatti oriijinii keessa ba'a miti jedhe isa sanarratti walii galle. Fakkeenyaaf yeroo pilaasii asirratti pilaasii osoo daballe pozitiiva miti jedhe Y interceptiin 2 ta'a. 2 jechuun naannawa kana. X interceptiin immoo kana 0 yoo goone X'n is equals to X is equals to minus 2 ta'a miti jedhe. Yeroo san X minus 2 jechuun immoo Y 2 jechuun naannawa kana ta'a. X minus 2 jechuun naannawa kana ta'a. Sana booda isaan lamaan kana wal quunnamsiisuudha jechuudha. Sirrii asirraa akkatti ba'a. Asirra akkatti ba'a jechuudha yeroo akkas ta'u. Yeroo pilaasii asirratti Y irratti yoo daballu jechuudha. Maaliif Y irratti miti jedhe asirratti Y irratti 2 daballe miti jedhe. Kanaafuu Y kara pozitiivatitti isteepii tokko ol kaasne jechuudha. Maaliif 2 daballe waan ta'eef Y irratti osoo X irratti daballe immoo X irratti dabalu jechuun Y plus 2 is equals to X jechuudha miti jedhe. Yeroo sana immoo Y'tu negatiiva ta'a. Akkasii isa arfan kana ka jalqabaa Y irratti daballee Y irratti pozitiiva 2 yoo daballu fakkeenyaaf akkatti jechuudha. Akkuma nama isinitti agarsiise plus 2 yoo jennu plus 2 X irratti 2 daballe waan ta'eef X Y irratti 2 daballe waan ta'eef Y'in pozitiiva 2 ta'eet X pozitiiva 2 caalaa jechuudha. X'n immoo minus 2 iddoo kana ta'a jechuudha. Sana booda jara kana connect gochuudha. Yeroo X irratti daballe hoo fakkeenyaaf isuma kanarratti yoon isinitti agarsiise fakkeenya akkam jechuudha. Y
plus minus 2 osoo jenne minus 2. Minus 2 jechuun y irraa 2 hir'isnee jechuudha yeroo san minus 2. Amma immoo akkam ta'a x gatii value asitti 0 yoo goone y minus 2 ta'a. Minus 2 jechuun naannawa kana ta'a. X immoo yeroo y 0 ta'e x kanatti yoo x kanas dabarsine x is equals to minus 2 ta'a. Yeroo sani akkanatti kana keessa akkatti ba'aa jechuudha. Lamaan isaaniitu negatiiva. Maaliif kanarraa y irraa 2 hir'isnee jechuudha. X'n steepii tokko gadi buusnee jechuudha. Osoo bakkee kanatti x'n positiiva ta'e yoo fakkeenyaaf isuma kanarratti minus 2 osoo jenne isuma kanarraa minus 2 osoo jenne akkam ta'a yeroo sanaa y'in keenya minus 2 ta'a. Akkuma nama isiniin jedhe iddoo kana ta'a. X'n keenya immoo kana yoo dabarsine minusii ta'a. Minusii bada. X'n immoo positiiva 2 jechuudha. Yeroo sana immoo akkana ta'a jechuudha. X'itti minusii yoo 2 irraa hir'isne 2 itti daballe akkana asitti ol ba'a. Akkuma jalqaba isinitti agarsiise. Yoo immoo 2 irraa hir'isne akkana gadi bu'aa jechuudha. Maaliif x isuma kana swap goonaa jechuudha yeroo y irratti daballuu fi y irraa hir'isnu. Fakkeenyaaf asitti isinitti agarsiisu lamaan isaanii wal bukkeetti inni kun yeroo y irraa hir'isneedha isaan malaallee. Inni kun immoo yeroo y itti daballuu jechuudha. Akkam ta'e yeroo san y'in as bira ta'eet x'n as keessa akkanatti ta'a jechuudha. Kun yeroo itti daballuudha ol ka'a. Yeroo irraa hir'isnu immoo akkatti gadi bu'a. Yeroo irraa x irratti yoo daballuu fi x irraa yoo hir'isnu fakkeenyaaf yoo akkam ta'e x is equals to y ka jedhu irratti plus 2 yoo jenne y idduma kanaatti jechifannuuti. Y sorry asittan isinitti agarsiisa. Isuma kanarratti akkamaa ta'u x is equals to y plus y plus 2 yoo ta'uu fi x is equals to y minus 2 yoo ta'u. Minus 2 yoo ta'u immoo akkam ta'a? Yeroo sana immoo bakka kanatti kaasnu isa sanallee akkam ta'a? Coordinate systemiin akkanatti yoo teechifanne x y yeroo 0 goonutti x positiiva ta'a. Kana jechuun x positiiva jechuun naannawa kana x yeroo negatiiva goonutti x yeroo 0 goonutti y yoo as darbu y negatiiva ta'a.